Maqaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu Waaqayyo tokkotti ni amanna. Ameen. Waan hundumaan dursa Waaqayyo abbaan keenya gooftichi gooftotaa mootichi moototaa hundaa kan qabu hundumaas gochuu inni danda'u biyya keenya nagaa taasisee hunduma keenyaafis immoo nageenya nu laatee bakka jiraannu fagoodhaa dhiyoodhaas funyoo isaa funyoo jaalalaan funyoo isaa funyoo hafuura qulqulluu kan hin cinne kan hin dachaane kan hin moofofne sanaan harkisee waamee maqaa hangafa wareegamtootaa qulqullicha Goorgisiidhaan nu eebbisuu jaallateeroo nu barsiisuu nu fayyisuu jaallateeroo maqaan Waaqayyo Waaqa qulqullootaa maqaan Waaqayyo Waaqa jiraataa bara baraa lafa kanaatti hanga samiitti ba'a biiftuu hanga lixa isheetti kaabaatti immoo hanga kibbaatti uumama isaa hundaa biratti bara baraan kan sodaatameef kan kabajame nuuf haa ta'u. Kabajamoo abbaa keenyaa Malaaka Geennet lubaa Abtee itti gaafatamaa dabrii guddicha kanaa kabajamoo abbaa keenyaa Malaaka Salaam luba Waajjiraa itti gaafatamaa mana lubummaa aanaa mana Sibuu kabajamoo abbaa keenyaa Malaaka Tsahaay luba Ifaa Qanaa'aa itti aanaa mana lubummaa Naaqiltuu Faarraaf dabrii guddicha dirree iftuu qulqulleettii maaramiitti bulchaa kan ta'an akkasuma kabajamtoota hojjettoota mana Waaqayyoo caasaa garaagaraan ijaaramtanii hojjechaa kan jirtan hunda keessan kabajamtoota abboota luboota ija Waaqayyoo kan taatan kabajamtoota obboloota daaqonoota kabajamtoota hirmaattota ayyaana kanaa kan taatan gurguddoota abbootii farmootii dargaggootaaf daa'immanni hundumtunuu ijoolleen giftii keenyaa kan dubaroo Maariyaam jaalalleen qulqulloota ergamoota Waaqayyoo jaalalleen toloota wareegamtootaa Yerusaalem mana galgalaa sanaaf kaadhimamtanii galaa karaa dheeraattiin deemtan sana qopheeffachuudhaaf hunda dhiistanii iddoo kanatti kan argamtan martinuu maqaa Waaqayyootiin akkam jirtu. Baga gammaddanii baga ittiin isin ga'e. Dhugaadhumatti har'a ga'uun waa guddaadha. Barreen gaddaa yeroo kana nu faana turanii har'a kan hin jirre jiraachuu malu. Dhufuu barbaadanii immoo dhukkubii banaa isaan qabatee jennaan siree dhukkubaa irra ciisanii guyyaa du'a isaanii yaaddaa kan jiran baay'een jiraachuu malu ta'a. Anaaf siniin kana hunduma isaa nu baraaree nu oolchee galata kee jennee akka galateeffannuuf har'aan nu ga'eera. Baga geessan baga ittiin isin ga'e. Mee dabalaa galateeffadhaa Waaqayyotti haa tolu. Ameen. Waaqayyoo galata qulqulloota ergamoota isaatii keessumatti teessoo isaa naanna'anii sa'a 24 guutuu qulqulluu 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 jedhanii kan Sillaasee galateeffatanii galata Suraafeel yookaan kan luboota 24 Waaqarraa teessoo isaa akka arjummaa isaatiitti kan baatan kan Kiruubeel kan ergamoota waliigalaa galata isaaniitti gammadee ilillee isaanii faaruu isaaniitti aarsaa isaaniitti gammadee fudhatee soorata bara baraa isaaniif kennee isaan eebbisaa kan jiru Waaqayyo galata keenya aarsaa keenya himata keenya nu fudhatee hunda keenya Waaqarraa nu haa eebbisu. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo gara mata duree barumsa kootti tun seeniin fuula dura guyyaan har'aa kun guyyaa addaati. Guyyaan har'aa kun adda maaltu isa taasisaa? Akkuma beektan akkuma beeknu tokko guyyaa uumaa keenya Sillaaseen itti yaadatamanidha. Kan lammataa guyyaa sanbata Waaqayyooti. Sanbata koo eegaa jedhee seera keessatti kan kaa'ame guyyaa Waaqayyoo hojii ajaa'ibaa hojii fayyina keenyaatti nu hojjete sanbata isaati. Inni sadaffaan guyyaa Waaqayyo qulqullaa'aa Goorgisii irra bulee ajaa'iba guddaa barumsa guddaa namaaf laatu guyyaa inni itti hojjetedha. Tokkos guyyaa maqaa qulqullicha wareegamaa qulqullaa'aa Goorgisiin biyya abbaa isaatii biyya Lidaatti maqaa isaatiin manni qulqullummaa yaadannoo isaatiif ijaaramee guyyaa inni itti eebbifamedha.
achitti ajaa'iba guddaan guyyaatti ta'edha. Inni addaa isa taasisu immoo kunoo ayyaana yaadannoo waggaa kana gaafa kabajannu hangafa ergamootaa torbanuu keessaatii sadaffaa irratti kan argamu Rufaa'eel Dooktarii Afuuraa Cimaa isa ta'e madaa irratti namoota ija dhukkubu irratti yeroo ciniinsuu yeroo da'umsaa irratti tajaajila akka kennamuudhaaf kennaan addaa waaqa biraa isaaf kan kenname kunoo sallaatiin isaa torban kana keessaa kunoo bataskaana kana irratti sallaatii sadaffaan darrabamee galee yeroo kabajachaa jiru waan ta'eef kunillee adda isa taasisa. Baga geessanii baga ittiin isin ga'e. Egaa dhugaadhumatti matsaafa Kufaalee boqonnaa 2:2 irratti akkas jedha dubbiin Waaqayyo. Matsaafa Kufaalee boqonnaa 2:2 irratti Waaqayyo ergamoota isaatii fi kennaa adda addaa isaaniif kenneera jedha. Kennaa adda addaa kan ittiin nama tajaajilan, kan ittiin nama fayyisan, kennaa adda addaa isaaniif kenneera jedha. Kanaafuu kennaan hangafa ergamootaa inni sadaffaa irratti argamu Rufaa'eel kennaan isaa kennaa hundumaarra kennaa addaati. Ammallee Waaqayyo isa kana nuu kenneef galanni haa ta'u galateeffadha. Ameen. Waaqayyo galata keenya nuuf haa fudhatu. Egaa kanatti aansee gara mata duree barumsa keenyaatti uggaa seennu mata dureen barumsa keenyaa walii wajjin barannu dhuga baatonni kee ajaa'ibsiisoodha. Kanaafis lubbuun koo isaan jaallatte. Faarsaa 119 lakkoomsa 129 irra kan jiru bu'uura godhannee waa'ee seenaa guyyaa har'aa kana keessa seennee waliin barannaa. Waaqayyo nu haa barsiisu. Anaaf iccitiisaa isa fagaatee jiru naa dhiyeessee arraba korrarraa kaa'ee isa dhokate immoo mul'isee hiikee akka isiniif galutti akkan dubbadhuuf Waaqni hafuura qulqulluu anarra bulee akka isinitti dubbatuuf yeroo an dubbadhu immoo laphee Liidiyaadhaa inni bane Waaqayyo laphee tokko tokko keessanii isiniif banee laphee irra akka isinii bulchuuf iyyama Waaqayyo nuuf haa ta'u. Eenyu nu haa barsiisu? Yaa Waaqayyo nu barsiisi jedha. Ameen. Waaqayyo nu haa barsiisu. Yoo Waaqayyo nu barsiise, yoo Waaqayyo anarra bulee isinitti dubbate dhukkuba keenyatti hin fayyina, laafina keenyatti hin jabaanna, kufaatii keenyatti hin kaana. Egaa yaaddoo yaaddessaa keenya mo'annee warra eebbaa warra galataa taana waan ta'eef Waaqayyo abbaan keenyaa nu haa barsiisu. Dhuga baatonni kee ajaa'ibsiisoodha. Kanaafis lubbuun koo isaan jaallatti. Jecha kana kan dubbatu Waaqayyo nama akka garaa kootii nama akka yaada kootii kan jedhe Daawitiidha. Daawit akkuma beektan kennaa addaa kennaa 7 Waaqayyo kan isaaf kennu yeroo jalqabaadhaaf mana Waaqayyo ijaaruudhaaf fakkeenya samii sanaan lafarratti kan karoorse abbaa Solomoon ogeessichaa kan ta'e Daawittu jecha ajaa'ibaa kana dubbate. Maal jedhanii dhuga baatonni kee ajaa'ibsiisoodha jedhe. Mee akkana jechuun maal jechuun? Warri waa'ee kee dhugaa ba'an, warri waa'ee kee lallaban, warri siif adda ba'anii si dukkaa bu'anii waa'ee kee addunyaatti dhugaa ba'anii isaan ajaa'ibsiisoodha, isaan dinqisiisoodha. Edda jedhe kun lubbuun koo isaaniin hin jaallatti jedhe. Jarana har'aa akkasumaan dhufne miti. Qulqullaa'aa wareegamaa goorgisi jennee dhufne. Wareegamaa qulqullaa'aa goorgisiin kun dhuga baatii adda ta'een Waaqayyoof adda ba'ee kan dhugaa ba'e waan ta'eef lubbuun keenya isa jaallattee isa barbaaddee jennaan dhufne jecha. Amma iddoo kanatti kan argamne lubbuu keenyatu wareegamaa kana tajaajilaa Waaqayyo dhuga ba'iinsa Waaqayyo kan dhugaa ba'e kana waggaa 7 guutuu qabsaa'ee isa jaallannee jennaan dhufne jecha. Kanaaf Waaqayyo abbaan keenya gaa guyyaa har'aa kana mee maal hojjete qulqullaa'aa goorgisi irra bulee Waaqayyo waan ajaa'ibaan guyyaa har'aa kana hojjete kun maali? Waan guguddaa lama ilaalla. Tokko utuma qaamaan jiru utuma deemee lallabaa jiru hojii ajaa'ibaa inni hojjete ilaalla.
كلن متامو كان تلالو إرجعوا إبودا مقام ساتين يادرنو مساتين وادا ساتين أجائب بدا ميلانا مالك جنان كل تدواني يوم بتوان تيف كل utuma du'anii jiranii maqaan isaanii hin bita maqaan isaanii mo'ataadha maqaan isaanii ajaa'iba godha waan ta'eef waan lamaan kana gaggabaabsine waliin ilaalla waaqayyo nu agarsiisu waaqayyo nu wajjin haa ta'u egaa waanan sinitti himu hin ariifatinaa hin jarjarinaa waggaadhaan nu ga'ee jennaan dhufne har'ammoo kanaa sanbatayyuudha jarana danqamanii utuu hin jaallatin lafa du'aa ga'ii dhaqanii taa'aa ooluun jira waaqayyo namatti fidin malee rakkoon addaa nama mudatee mana qorichaa dhaqanii taa'aa oolaa buluun jira kun immoo soorata lubbuu eebba foonii argachuudhaaf mana isaa keessa jirra waan ta'eef tasgabba'aatii dubbii isaa kana waliin haa barannu matsaafa fakkeenyaa boqonnaa tokko lakkoomsa dhumaa irratti akka jedhee caafamee jira tasgabba'anii warri na dhaggeeffatan tasgabba'anii addunyaa kana keessa jiraatu jedha tasgabboonni addunyaa nagaa dhabde kana keessatti nagaadhaan akka jiraannuuf tasgabboonni addunyaa barakata dhabde kana keessatti warra barakataa ta'anii akka jiraannuuf tasgabboonni dubbii isaa haa barannu dubbii isaa haa dhageenyu waaqayyo sun haa jabeessu nu wajjin haa ta'u egaa guyyaan har'aa kun guyyaa waaqayyo waan ajaa'ibaa itti hojjeteedha mee utuusa guyyaa har'aa kana waaqayyo karaa qulqullicha wareegamaa Goorgisiidha ajaa'iba inni hojjete tun naqina fudhatura kitaaba qulqulluu keessaa kaleessuma bara abbootii keenyaa irraa kaasee waaqayyo karaa nama isaati ajaa'iba inni gochaa ture kitaaba qulqulluu keessaan sadii isinitti madursa isa jalqabaa matsaafa moototaa isa tokkoffaa boqonnaa 17 lakkoomsa tokkorraa kaasee kan jiru tokkon isinitti hima akkas jedha barichi bara bokkaan waaqarraa caamee ongeen dachee lafaa miidhe ture waggaa 3 ji'a 6 guutuu jechaadha bara raajicha waaqayyo bara Eeliyaas bara sana keessa jaartii maanguddoo tokko ture jedha jaartii maanguddoon kun abbaan warraa irraa du'ee mucaa tokkicha qofa qabdi turte bara sana keessa du'a ishee eeggachaa turte jedha haa ta'u garuu waaqayyo isa guddaa waaqayyo isa seenaa jijjiiru waaqayyo isa ajaa'iba gochuu danda'u hin beektin amanti turte jedha kanaaf waaqayyo warra kan isaa ta'an garan hin daawwata warra kan isaa ta'anii abdii kutannaa irra jiranii daawwatee raate abdii isaanii ni dheeressa warra waan nyaatan dhabanii warra gargaarsa dhabanii addaa garatti gubanii jiran waaqayyo hin daawwata kanaaf jaartii kana gaafa daawwatu waaqayyo gara mana isheetitti Eeliyaasiin erge jedha jaartii maal hin qabne abbaa manaa hin qabne gargaarsa kan hin qabne kan nyaattu kan dhudhu kan hin qabne abdii ishee fudhaturaan kan dukkanaa'e gara isheetti waaqayyo Eeliyaasiin erge jedha kan akkasii kan jiranittis waaqayyo har'a hojjetaa isaa nuuf haa ergu ergamaa isaa gara keenyatti nuuf haa ergu yeroo kana yaa jaartii nanaa bishaan dhaabuusi jedhee wallite jaartiin kun hin dinne tole jettee bishaan isa hin jirre sana soqorichaaf kaawwatte sana laachuudhaaf gara manaatti ol seeni jette jarana kan qabdan kennaa inni hundaa qabu moo isa hundaa qabu siin ilaata maqaan waaqayyoon akkana jedhee waan ishee gaafatteef maqaan waaqayyoon dinqii akka hojjetu waan beektuuf amma kan qabdu kana qorichummaaf kan kaawwatte kana laachuudhaaf ollitte yeroo isheen ollixu deebise akkana jedhe waan nyaatamusu jiraate naaf kenni jedhe dhugaa waaqayyo jiraataadha mana koo keessa daakuu kaballaa tokko malee hin jiru egaa du'i keenya deemu waan ta'eef ciniinnee duuna jedhee qorichummaadhaaf kaawwadhee jira kana ala mana koo keessa homaa tokko hin jiru jette giddi qabeen dhaqi ishee maxinii fidii jedhe dhaqiitii maxinii fidii ammas dubbii kanatti amantee duguugdee kan qabdu duguugdee maqaa waaqayyoon isheetti bira waan ta'eef maqaan waaqayyoo immoo dinqii akka godhu waan beektuuf kanes toshitee fidde iddoo sadiitti eebbisee cabsee fi isheefis kenne mucaafis kenne ofiis soorrate jedha kan inni hin beekne dhadhaa cuggee keessaatti hidhattee dabaltee laatte jedha
yeroo galagaltee ilaaltu qodaa isheen guutee jala galanni waaqayyooti matamu guute. Jarana waaqayyo karaa qulqulloota isaatii ajaa'iba hojjeta kan jennu kanaadha. Dinqisiisaadha kan jennu kanaadha. Lubbuun keenya hin jaallatti kan jennuuf kanaadha. Waama xiqqoodhaan guddaan ulaa ta'oo waan xiqqoo barakachiisee nama qubsoo yeroo bitaa mirgaa warri waaqayyoon hin beekne beelaan hamma gaafa bokkaan roobutti manni ishee eebbaan guutamee jaartiin kun soorrattee nyaattee dhugdee jiraachaa turtee jedha. Matsaafa Moototaa isa tokkoffaa boqonnaa 17 lakkoofsa 1 kaastanii dubbistan kan agartu. Kan lammataa mana jaartii kanaatti waaqayyo ajaa'iban hojjete maal hojjettan? Guyyaa muraasa booda mucaa tokkicha isheen qabdu Yoonaas kan jedhamu ammuma qabame ammuma du'e. Yommuu kana Eeliyaasiidhaan akkana jette maal yaa nama waaqayyo maal walitti qabna? Maalan sitti balleesse? Cubbuu koo kaleessanii balleesse natti akka inni katabamu taasistee mucaan kun jalaa du'ee jette. Mucaa ishee du'e kana kaasuutti qabatee iddoo mana gararraa mana addaadhaa isaaf qopheesse sanatti fuudhee ol ba'e maal yaa waaqayyo maa akkana goota jedhe. Ilaala akkatti qulqulloonni waaqayyo jinaasaan maal yaa waaqayyo maa akkana goota? Maal yaa waaqayyo jaartii kana maa akkas goota? Ilaala isheen waan gaarii naaf goote mucaa ishee akka du'umaa taasifte jedheetu gaafanni waaqayyoon kadhatu mucaan kun du'a kee ka'ee jiraataa ta'e ila harme mucaan kee kunuuti jedhee laatee jira galanni waaqayyootiif haa ta'u. Jarana nama waaqayyo simatanii waan gaarii gochuun ilaa barakata akkasii qaba. Ilaa fayyina akkasii qaba. Ilaa du'a keessaa jireenyatti akka jiraatan nama taasisa. Kanaaf lubbuun keenya nama waaqayyo hin jaallatti. Kanaaf lubbuun keenya warra waaqayyo hojjetan hin jaallatti. Kanaaf nuyi qulqullaa'aa Goorgisii jenna. Kanaaf nuyi wareegamtuu Arseemaa jenna. Kanaaf abbaa Takiliyyee jenna. Kanaaf qulqulluu Mikaa'elii Gabreelii Rufaa'elii jenna. Kanaaf Gideon Mihirati Maaramii jenna. Jarana lubbuun keenya isaanii hin jaallatti. Kan lammataan sinitti himamu. Kan lammataa kan ilaallu lammaffaa Moototaa boqonnaa 4 lakkoofsa 1-8 kan jiru. Boqonnaa 4 1-8 irratti immoo wanta nama ajaa'ibsiisu seenaa ammaa kanaaf kan fakkaatu. Innis akkas jedha. Harmee tokkotu abbaan warraa ishee irraa du'ee ijoollee hojiidhaaf hin geenye nyaataaf hin xinnaanne immoo qabdi. Hojiidhaaf hin geenye nyaataaf immoo kan hin xinnaanne qabdi. Kan dabalataa kan ishee rakkisu immoo abbaan manaa ishee yeroo jiru namarraa birrii liqeeffatee hidhaa utuu hin kaffalin du'e.